kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Kun Rift Valley Entertainmentidha. Qophichi immoo qophii jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Qopheessee kan isin faana turu ana Maanoo Waayyuuti. Ogeessi teeknikaa Mubaarak Amaanooti. Adhaafis isiniif ta'a kan jenne qindeeffannee istiidiyoo seenneerra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a isiniin jechaa muuziqaadhuma ce'umsaa kanaan gara guutummaa saganticha keenyaa har'aatti isin dabarsina. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii irraanfatamanii fi irraanfataman irratti xiyyeeffanna. Nu faana tura. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Oromoon Arsii dur jechaa fi jechamoota isaa dhimmoota garaagaraatiif yookiin immoo saala, umrii akkasumas kabaja irratti hundaa'ee jechoota isaatti gargaarama. Hadha garuu jechootni tokko tokko jechuma wal fakkaatu dhimmoota hundaafuu yeroo itti gargaaramnu mul'ata. Kaayyoon sagantaa keenyaatis dhimmoota kana wal hubachiisuudha. Hadhaafis bifa adda ta'een jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii ijoollee yookiin daa'imman irratti xiyyeeffatan qofa isiniif dhiyeessineerra. Oromoo Arsii biratti daa'imman bulgaafatte yoo jedhan haqqifte jechuudha. Hadha nama guddaa fi ijoolleedhaaf illee haqqifte yeroo jennu argina. Sun garuu sirrii miti. Ijoolleedhaaf yookiin daa'immaniif bulgaafatte jenna malee haqqifte hin jennu. Oromoo Arsii biratti karaa deebite yoo jedhan duutee jechuudha. Duutee kanas dhaloonni hadhaa nama guddaa fi ijoolleedhaafis itti fayyadamna. Dur garuu akkas hin turre. Karaa deebite jenna yoo ijoolleen duute yookiin amrii taate. Nama guddaaf immoo hin du'e yookiin immoo amrii ta'ee jenna. Oromoo Arsii biratti maalatte daa'imman yookiin daa'imti maalattee jenna. Maalatte jechuun daa'immaniif yoo ta'u seeqattee ta'a. Nama guddaadhaaf seeqate
yookiin seeqatte yoo jennu, daa'immaniif immoo maalattee jenna. Akkasumas Oromoo Arsii biratti daaraan dhaye yoo jenne gubatte jechuudha. Daa'imman daaraan dhaye yookiin ammoo daaratu dhaye yoo jenne gubatte yookiin ibiddatu gubee jechuudha. Oromoo Arsii biratti kurruufte yoo jenne kurruufte yoo jenne dhukkubsattee yookiin ammoo dhibamtee jechuudha. Daa'imman kurruufte jenna. Dhibamte yookiin dhukkubsattee jechuudha. Oromoo Arsii biratti daa'imman curgite yoo jenne curgite gaafa jennu udaantee jechuudha. Daa'immaniif curgite jenna malee udaante hin jennu. Udaanteen nama guddaadhaaf itti fayyadamna. Egaa hadhaafis jechoonni isin biraan geenna jennee qindeeffanne kanuma haga ammaatti isin dhageessifne kana ta'a. Torbaan qophii wal fakkaatu kan biraatiin deebinee wal agarra. Haga torbaanitti nagaaf jaalalaan nu turaa isiniin jenna. Ana Maanoo Waayyuuti. Fayyaa naaf ta'a.